Egaa balayan kiyyaa oolmaa guyyaa har'aa gabaabaa na wajjin booharaa isiniin jedha wajjin waa filii hojjanna yookaan qixxaa akka baankeekii jechuudha. Wanni irraa hojjannee halimni idoo kana jechuudha. Aannan normaal irrallee namni hojjetuu hin danda'a waa hedduuka. Wantoota irraa hojjanne isinitti hima. Akkasuma jechuudha balayan kiyyaa warroonni jechuudha meeshaa gurguddaa harkatti hin qabanne baatiraa tana ani shaanxaa keessatti galeen jechuudha ala. Sanuu shaanxaa xiqqoo kinoota harkatti qabatan tana isii keessatti galeen jechuudha waa hedduun galatoo hin dandeettanii. Kanaafi aga xumuraatitti nafaana turaa isiniin jedha waan ol ka'anii fuudhanii jetti Oromoon waan ol ka'anii fuudhanii. Ana duraan baay'ee takka ittiin dhiphadhu wantoota akkanaa hojjetu jechuudha walaakin nahu gaafa ijoollee hortanii jettan isin fayyaddii isiniin jedha daa'imman teessan wantoota akkanaatitti booharanii isiniin jechuu jaalladha. Bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamaa harka fuune jirra jirtu obboleeyyaniif obboleetti wanti yaa warroonni sagalee kiyya dhageettan baga jiraataniin isiniin jedha. Egaa kuni kan jiru mana yaalati viidiyoo gabaabaa wayii kaleessa geessiniin dhiisee jira isarratti immoo jechuudha waan biraa isiniin jedhe anxiqoo dhukkubsadhee dhufee garuu alhamdulillah fayyee bahee jira oolmaa kiyya isinitti agarsiisaa jira isiniin jedha. Meeshaaleen nama hedduu kana bira turetu jira sababa kanaafi dhiifamaa isiniin jedha inshallah amma immoo yeroo dhiyootti jechuudha Arabiyaa majlisiin kaleessa baasillee xiqqoo na jalaa ture jechuun anumatu waan fayyaa nashaata hin qabneef haga baasuufitti ture jechuudha. Kanaaf dhiifamaa warroonni immoo jechuudha inshallah akkasitti na hubadhaa isiniin jedha. Edaanuyyuu ati ulfaafataa jedhaa jirtaa boohartii godhaa jirta naan jettan akkasii obboleeyyan kiyyaa na ilkaan na dhukkube subhanallah. Dhugaa rabbiitti dhukkubbiin ilkaaniin ulfaataan asiin dura na dhukkubeen argine warra isiniin dhukkubin rabbiin isiniin dhukkubsiniin isiniin jedha. Inna akkasii ka dhukkubu rabbi haa laaffisuu isiniin jedha bakkeen kun ani gaafuma san waraabee jechuudha. Achi bahee jannaanini bakkee bareedduu tana dhaqee dhugaa baay'ee bareeda jechuudha. Naannoon kun baay'ee bareeda. Ofiifillee raahaa godhuuf akkasuma ijoolleen illeen itti boharti jechuudha. Keessa isaa saayikiliitu jira. Saayikiliin achi keessa illee hin jirti garuu alaa seenuu ni hin danda'ani yoo duuba kana ijoolleen taphattee malee jechuudha. Tadirijiititu jira keessa jechuudha. Waa kafaltanii ijoolleen taphatuu hin dandeetti. Ijoolleen keenna waan xixiqqootti booharan waan silaanuu itti booharan jennee yaannu caalaa waan nu hiyyaanne itti booharanii bakkee namaa bakka ijoollee itti argan bakka wantoota gaggaarii itti argan itti booharaniin isiniin jedha. Isinuu kana bareechitanii beeytanii ani dhugaa rabbiititti biyya ambaatittis ijoollee waan guddisaa tureef niin jaaladha jechuudha. Bakkee itti booharan kana dhugumatti jechuudha silaa taatee bakka sila wantoonni achitti taphatan suni guutuun jiraatee in jira garuu namni dandeettii qabaatu fi dandeettii dhabutu garagara. Bakkeen kunniin waan gurguddaa kafalan waan ta'eef namni ofiifuun dhaqu daa'imman fiduu dhiisati. Rabbiin mee inshallah amri biyya keenyaa kanallee haa laaffisuu isiniin jedha. Mee maashaallah darajarra ol ba'aa jira daranyillee addaan hin fagaatu baay'ee bareeda dhugaa baay'ee dasna jedha jechuudha. Ana garuu daamaa tana keessa jiradha. Bakkeen ani beeku bakkee meeshaa fi uffata bitanii jechuudha. Maaliif baay'ee keessa hin deddeemu. Keessa deddeemee har'ammootiyyuu jechuudha dhugumatti qalbii tiyyatti raahaa argadha jechuudha. Ani irra caalatti yeroo baay'ee obboleeyyan kiyya wallaa yeroo meeshaalee argu jechuudha. Dasna jedha ka ofii har'a bitatu hin dandeenye gaafa birrii argadheen bitadha jedhee itti gammada namni birallee akkasuma jedhee yaada. Bakkee har'a jechuudha birrii qabaadhee dhaquu hin dandeenye gaafa argadheenii dhaqa jedhee inuma haa jiraatutu dasna jedha jechuudha. Akkasii iddoo baay'ee bareedudha. Iddoo hedduu das nama jedhudha. Akkasitti keessa fiigaa ture miree na waraabaa jedhe. Akkas osoo obboleeyyan yeroo kana jechuudha waan arabuun naan jedhu dhageettanii numa kolfitan anuu viidiyoo isaa kana yeroo meeqa yeroo editu godhu kana sagalee jalaa haqe duraanuun feeyduu suuta deemnaan jedhe jechuudha. Duraanuu yoo jechuun yeroo namni dafii deeminaan jedhutti yookaan akka isaaniitti deemuu dhabuu danda'a namni kun walqixan deemu.
እና akkasii baay'ee takkatti kolfesinillee asumaan seeqadhaa isiniin jedhaa das isinaa jedhu warroonni obboleen kiyya hordoftoonni kiyya immoo gaafa takka walitti qaqqabamnee jechuudha warri adaamaa kana keessa jiraattanillee warri hin jirrellee ani dhugaa rabbiitti jireenya hawaasummaa tanaan jaaladha beetanii wallaahi jireenya hawaasummaa tana wayii akkatti an jaaladhu osoo waan hunda nama wajjin hojjedhee nama wajjin deemee nama wajjin bakka waan akkasii fedha naa hordoftoota kiyya kana gaaf takka osoo walitti isin qabee bakka tanaa fi tana caaltullee isin fidee rahaa gootanii dasna jedhan isiniin jedhaaf illee isin biratti argamee isinillee na biratti argamtanii isiniin jechuu jaaladha. Rabbi nama sannu haa godhu namoota hedduu argaa jira wallaahi namoota hedduu jechuudha ijoollee meeshaa jechuudha waggaa fi gara waggaa lamaa jechuudha ammas kana naabiti jedhan ammas kana naabiti jedhan ammas kana naabiti jedhan waan isin ajaa'ibu isaan nama lama gaafsan viidiyoo hin waraabne anillee fiffiiguu ture jarri natti dhufanii jennaan na akkasii natti dhufanii gaafa galtu takka hin osoo natti goriin galte takka immoo na gortee na dubbistee maashaallah anillee duran gortee yoo yaadne akkasitti itti gammadee isiniin jedha maaliifi hordoftoota kiyya kana keessaa jechuun yoo isin argina hin gammade isiniin jechuu fedheetii akkaan itti gammade sookaa baadiyyaa galtee ammasii yookaan daayirektii iyyuu dalagoo onlaayinii miti. Osoo argee wajjinaa soofnee yookaan akkan itti gammade san isinitti himtee dasna jedha isin hunda gaafa argee akkasitti gammada dhugaa akkasii obboleeyyan kiyya oduma biraa isinitti haasa'u ture bakkee babbareedaa bakkee jechuudha baqa aadaa keenyaa mana sa'a ilman faradoo waan akkasiitu jira jechuudha naannoo san fakkiin fardi kama dheedaa jiru kana waan jiru fakkaata na akkasii isiniin jedha asitti waafel jedhaniin afaan arabiitiin qixxaa bareedaa akka keekittillee miti garuu akkuma keekititti hojjetama waan baay'ee obboleeyyan kiyyaa waan baay'ee baasii nama hin baasisiifne bakka jechuun yeroo maksasii akkasuma jechuudha amma baabotiin xiyyan argitanii mirga isaanii na jala deemanii natti agarsiisan natti himan jechuudha jechuun kanarraa hojjettaa kana nu hojjettaa waan akkas jedhuun beekanii akkasitti itti gammaddan jechuudha yeroo wooma tahee jechuun akka biyya namaa sanitti illee keekii amma bittanii shokolaataa amma bittanii nyaachuu baatan waan harka keessanii mana keessan keessatti hojjetamu daa'imman teessan yoo hojjettaniif wallaahi qillaalima kanatti isinuun gammaddan dhugaa rabbiitti gammaddan wanni namni wanni fiiguuf irra caalaa daa'immanuma tanaa miiree obboleeyyan kiyya bar haala kanaan hafuura baafata baatiraa kana bar irra caalan keessaniin beeytanii kaachitti jechuudha qixxaa samuulillee keessan kaanii shuwirmaa tortilla waan akkasittiin hojjettanii ammallee daabboo akka haphii Somaalii maqaan isaa hin beeka garuu maqaa isaa jechuun na ulfaate malee mee si warri waan an jedhe kana hubattan na ergaa isiniin jedha koomentii jalatti na barreessaa maal jechuu barbaaditi isa itti hojjettanii ammallee waa filii kana inni jijjiirraa qaba jechuudha eelee sadii qaba wanti kun naaf dandeettan galadhaanii asillee garuu hin jira isiniin jedha kun amma gugurdaadha biyya keenya achitti waan xixiqqoolee fayyadamanii asitti waan gugurdaa fayyadaman akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya haala kanaan isa kana yoo asiniin diimate jechuudha yeroo bilchaatee jedhe immoo gara nanii buleedha isiniin jedha babbareedee irraa ba'e jechuudha maashaallah tabaarakallah akkasii gaa hordoftoota kiyyaa oolmaan kiyya kana fakkaataa achi galee kabalkaana dhukkuu isa kanallee hojjetadhee maksasitti fayyadamnee eega kana ammoo tuyyuu eeles hojjedhe garuu sanitti hin waraabne isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoon kiyya xumurarra gahee viidiyoo kana warri jalqabarraa ilaa hagammaatitti nafaana turtan guddaa galatoomaa isiniin jedha laayikii godhaa yaada keessan kennaa sheerillee obboleeyyan keessanii hiriyoota keessanii firoottan keessanii sheerii godhaa isiniin jedha baarakallahu fiikum asumaan haa nyaannu isiniin jedha hojjedhee xumuree jira bakka haini kun gahaadha yeroo takkaaf jechuudha maatii baay'een qabu.